nama salata dhiisuu waa kudha shantu isa kun nama sallallahu alaihi wasallam inni jedhan salata dhiisuun waa kudha shantu isa kun nama yookiin isa dhaqqaba waa kudha shanan kana keessa jaha isa addunyaa gubbatti isa kun nama yookiin isa dhaqqaba waa sadi yeroo du'a isaa qunnamtii waa sadi qabrii keessatti isa kun nama waa sadi guyyaa qiyaamaa isa kun nama jahan addunyaa gubbatti nama kun nama yoo ilaalle takkafaan rabbiin umrii isaatirraa barakaa fuudhaa lammaffaa rabbiin salawaata fuula isaatirraa istiifaa yookiin amala saalihummaa fuudhaa sadaffaan dalagaa isaatiif ajrii hin argatu rabbii irbiraa afraffaan du'aa'ii isaaf ol hin fudhamtu garsamitti shanaffaan namni isa dheessee yookiin isa jaalatu hin jiru addunyaa gubbatti jaffaan hiree hin qabu du'aa'iin warra saalihoota isaaf godhu keessatti sadeen yeroo du'a isaa qunnamu takkaffaan yeroon du'a xiqqeenya irratti du'a lammaffaan haala beelayaa ta'een du'a sadaffaan haala dheebuu itti jirtuun du'a osoo bishaan bahara guutee dhugaa gallee irraa hin bahu dheebuun jedhan sadeen qabrii keessatti isa qunnamu immoo takkaffaan rabbii isaatii dhiphisaa qabriin hanga cinaachi isaa wal qaxxootti lammaffaan ni taasisa rabbiin qabrii isaa takka akka ibiddaatti diimattu sadaffaan rabbiin isaatii fi rabbiin isaatti fida bofa maqaan isaa abja'al al-aqaraa jedhamu sadaffaan guyyaan qiyaamaa isa qunnamu sadeen guyyaa qiyaamaa isa qunnamu takkaffaan rabbiin isatti fida waan garaa ibidda jahannamitti isa harkisu lammaffaan rabbiin salawaata ija dallansuutiin isa laala guyyaa hisaaba hanga foon fuula isaarratti lafa bu'atti sadaffaan rabbiin salawaata isaa qormaataan jajjabaa isatti murteessee gara jahannamitti namni salaata fajrii yookiin subii dhiisee fuula isaarratti ifnaanii hin jiru jedheen namni salaata zuhurii dhiisee riskii isaa keessa barakaa hin jirtu namni salaata asrii dhiisee qaamni isaa humna hin qabu namni salaata makriibaa dhiisee ijoollee isaa keessa samaran yookiin bu'aan hin jiru namni salaata ishaa'ii dhiisee hirriba rahaa qabu hin argatu namni yeroo azaanaa muuziqaa dhageeffatu yeroo du'aa shahadaa jechuu hin danda'u jedhan kanaafuu muuziqaa dhageeffachuu irra